Ashama daawwattoota fi dhaggeeffattoota WTV Obsee Gurbaa hunduma keessaniif nagaan waaqayyoo waaqessa jiraataa iddoof kallattii irra jirtan irratti neefaa baay'eetu jechaa xirraa jirtu jechaa har'as deebi'een dhufee jira. Maal qabattee dhufte Obseen jechuun keessan hin oolu. Dura wanta ani qabadhee dhufe isinitti himuu kiyya duratti warroonni maatiin aan ta'in laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan maatiin haa taa'ee guddina chaanaalii kiyyaa keessaa qooda qabaadhaa isiniin jira. Na jajjabeessaa walaa jajjabeessuun isiniin jechuun barbaada. Warroonni immoo na jajjabeessitan kallattii kamiin na faana taatanii jabaadhu jettanii na jajjabeessitan guddaa godheesseen galateeffadhaa. Waaqayyoon bara jireenya keessanaa eebbisu eebbifamaa isiniin jechuun barbaada. Egaa daawwattoota fi dhaggeeffattoota koo har'a ammoo qabadhee kana dhufee gaaffii fi deebiidha jechuudha. Isa duratti mee walaloo tokko sin dhageesseen walaloo baay'ee natti toledha. Walaloo tokko sin dhageesseen deebinee walitti deebinee gaaffii deebii kiyyatti sinii darbaa. Gaaffii sin gaafadhaa sin immoo koomentiidhaan deebinaa deebistu jechuudha. Akkasii isiniin jedhaa na jajjabeessuun dagatinaa laayik naa godhaa, sheer naa godhaa, sabskiraayib naa godhaatiin na jajjabeessaa filiis isiniin jechuun jaaladhaa. Hundumti keessan eebbifamaa baay'ee sin jaaladha. Jaalallee koo jedha mata dureensa. Amma nagautti ariifadheera. Baay'een jaalallee koo sana. Tole. Maqaa isitti immoo barbaada. Walaluma keessaa argachuun barbaada. Daawwattoonni kiyya jaalladha jaalallee koo. Sin jaalladha jaalallee koo jaalallee kiyya ganama. Si qofaafan gadi dhiise onneef laphee koo banama. Si malee naaf hin sifaa'uu agamillee nyaadhu nyaanni. Yoon si dhabe soofeen na balleessuuf jedha yaanni. Atanaaf agartuu kootii siin hallaalee lafa arga. Adbantuu balbala kootii furtuun onnee koo si arga. Dibaabee koo gaafa aduu bullukkoo koo gaafa qorraa. Banatteetta waajjira kee onneef laphee keessa koorraa. Maashaalee kiyya qabattee maxxantee taate haphee koo sagaleen kees aannan caalaa naaf qabbaneessa laphee koo barruu keetu naaf gaaddisa aduun jalatti nan dha'u yaada keetu na yaachisa si obsuu tasan danda'u hundumaa gararraa godhee laphee koo keessa si godha akka bira ofni bishaaniin dheebotuttan si dheebodha ati anaaf kennaa kooti kennaa kiyya kan ganamaa aappitaayitii nyaata koos dubbii keetiin naaf banama si gulaalee ungulaalee maccadanuu jiru keessaa ergan foo'ee si filadhee fakkaattii keen argu eessaa eenyuunuu qixxee keen dhaabu eenyuunuu si madaalchise si jaalladha yaa waaqa ko dubbii kiyyarra caalchise eeyyee kan koos kan saas kan ishees kan kees Iyyesus jaalallee manamaa kan dhiigaan qulleessee jaallate ilma namaa kan takkaa jaallatee jibbuun beekne gaabbee diishkinee riibantee hin barbaadiin dhaabbee kan fannootti ba'ee cinqaare dhiignisa Kiristoos jechuun jaalala hiiktisa. Egaa walalicha dhageessanii kun walitti deebinee jirra. Walalichi baay'ee namatti tola jechuudha. Amma immoo maal qabattee dhufteettanii gaaffii tokko meesin gaafadhaa. Gaaffii anaafillee gaaffii ta'ee siniifillee gaaffii taa'ee yaada dogongora jiru dhiifama siniin jechaa gaaffii sin gaafadhaa. Gaaffii san immoo koomentii jalatti sinaa deebisaa jechuudha. Tokkoffaa irratti akkana jedha sin gaafadhaa. Waggaa keessatti gizee kam biyya keessa yaadattu? Biyya ormaa kanarra teessanii waggaa tokko muluun ji'a 12 qaba. Ji'a 12 kana keessa ji'a kam osoon biyya koo jiraadhe jettanii yaadattame? Ji'a kamiin? Ji'a 12 jira waggaa tokko keessatti. Waggaa san keessatti ji'a 12 san keessa ji'a kana odoon biyya koo jiraadhe akkam natti tola jettanii gizee yaadattame ji'a kam? Koomentii jalatti naa barreessaa. Lammaffaan mee biyya ormaa kana keessa teessanii maaltu sin kaffaa? Maaltu baay'ee isinitti dhagahame? Oggaa maal ta'e? Oggaa maal taatanime? Baay'isee otoon warra koo bira, otoon abbaa koo bira, otoon haadha koo bira jiraadhe jettanii kan baay'isee isinitti dhagahamu yoo maal ta'eme? Yoo maal taatan? Yoo maal taatan otoon biyya koo jiraadhe jettanii tasfaa kuttanii otoon yookaan immoo maatii koo bira jiraadhe kan jettan yoo maal taatamme? Anillee waan mudannoo kanaa baay'isee waan qabuuf mee koomentii jalatti naa barreessaa. Sadaffaan akkana jedha. Gaaffiin kun ulfaata natti fakkaata. Garuu anatti baay'ee ulfaanne isinitti hin beeku. Akkana jedha. Osoo abbaan manaa kee fi obboleessi kee dhukkuba
kalee dhukkubsatanii lamaa isaaniitu jechuudha. Dhukkuba kalee dhukkubsatanii kalee tokko kenniif osoo siin jedhanii eenyuuf dura kennita? Isinii gale jedhee na yaada gaaffiin kuni. Osoo abbaan manaa keessanii fi obboleessi keessa osoo abbaan manaa keef obboleessi kee dhukkuba kalee dhukkubsatanii lamaa isaaniitu mana yaalaa deemee kenniif kalee tokko kennaaf osoo jedhee eenyuuf dura kennitu? Eenyuuf dura kennitu laatame? Komentii jalatti naa barreessaa. Arfaffaanis akkasumatti arfaffaan akkana jedha. Biyya ormaa keessa jiraattanii maaltu sinitti sin jibbisiisa? Biyya ormaa keessa oduma jirtanuu biyyicha kana keessa wanni kun baay'ee na jibbisiisa jettanii wanni ofitti haartanii mirri jettame maal jedhan? Ani garuu qaba sinitti deebii keessa waan ani eeguu barbaadeefu biyya ormaa kana keessa jettanii wanti baay'ee nu jibbisiise baay'ee na dabbare jettanii ofitti mirri jettan maalidha inni natti himaa. Gaaffii shanaffaan akkana jedha. Gaaffii sadaffaadhaan wal fakkaata. Gaaffii shanaffaanii obboleessi fi obboleettiin kee osoo walqixa dhukkubsatanii dhiiga dhabanii eenyuuf dura dhiiga kee kennitaaf? Obboleessa moo obboleettidha? Deebiisaa komentii jalatti as eeggadha. Gaaffii jaaffaan akkana jedha. Ensisaat mana keessa jiraatan fakkeenyaaf amma akka adurree, saree, wantoota kana wanta idaanqoo wanta mana keessa jiran keessaa wanti isin jaalattan maalidha? Wanti isin jaalattan maalidha jedha. Beellada manaa keessaa wanti isin jaalattan maalidha? Ani garuu tokko waan jaaladha. Baay'ees garuu miti. Isas komentii jalanaa kaatii sarraan immoo viidiyoon biraatiin isinitti deebisanitti machuudha waan ana ofii kiyyaa jaaladhu. Gaaffii torbaffaan akkana jedha. Bineensota caakkaa keessa jiraatan keessaa maal jibbitu? Maal jaalattu? Maal jibbitus maal jaalattu? Bineensota caakkaa keessa jiraatan keessaa maal jibbitu? Maal jaalattu? Komentii irratti deebii keessan naa kaa'i. Gaaffiin koo har'aa asuma irratti hin xumura. Gaaffii yoo qabaattan isinillee na gaafadhaatii viidiyoodhaan gaaffii keessaa isin deebisuu hin danda'a. Dogongora viidiyoo keessatti jiruuf dhiifama naa godhaa isiniin jecha viidiyoon koo isinitti tole laayik sheer gochuudhaan na jajjabeessaa. Viidiyoon biraatiin immoo walitti deebinutti horaa bulaa.